Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media jambarii gonggoo uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaa ga'u jedhaa hagayya 2026 oduu guyyaa irratti qindeeffanne kan isin biraan kennu taatee jalqaba irratti hanga footoo maallaqa biyyoota Afrikaa 23 keessaa gatiin birrii dadhabaa ta'u Bloomberg gabaase. Manni murtii yakkaa idil addunyaa USA'n abbootii murtii irratti murteen dabarsite qoqqobbii walabummaa dhaabbatichaa irratti haleellaa ifa ta'eedha jedha. Saawud Arabiyaan wayita haalli galuu galaanaa hammaatetti dabarsa maallaqaa gara Yuunaayitid Arab Emireetitti taasifamu irratti to'annoo jabeessite. Aangoo irraa kan kaafama ministeera ittisaa Yuukireen filannoon pirezidaantummaa akka godhamu gaafatanii. Ministeeronni dhimmoota alaa Masrii fi Somaaliyaa dhimmoota naannoo irratti mari'atanii humna nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa Somaaliyaaf maallaqa deeggarsaas gaafataniiru. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hangadaa olaabuutii amma oduu bal'inaan. Maallaqa biyyoota Afrikaa 23 keessaa gatiin birrii dadhabaa ta'u Bloomberg gabaase. Akka gabaasa Bloombergitti gatiin birrii bara kanaa dhibbantaa 3.2 kan hir'ate yoo ta'u, qorannoon bara darbe maallaqa biyyoota Afrikaa 23 irratti gaggeesseen hundaa gad ta'ee argameera. Akka gabaasa Bloombergitti gatiin birrii bara kanaa dhibbantaa 3.2 kan hir'ate yoo ta'u, qorannoon bara darbe maallaqa biyyoota Afrikaa 23 irratti gaggeesseen hundaa gadi ta'ee argameera. Erga bara 2024 deeggarsa dhaabbata maallaqa idil addunyaatiin gatiin sharafa alaa birrii gabaa irratti hundaa'uun akka murtaa'u taasifame as maallaqni biyyattii kun fufee. Doolaarri tokko gabaa baankii biyyattiin birrii 162 sharafamuun gatiin birriin akkaan gadi bu'u mul'isa jedha gabaasni kun. Baankii Standard Chartered jedhamutti ogeeyyiin dinagdee kan taate Saaraa Baayinogileen rakkoon sharafa alaa Itoophiyaa kan mudate biyyattiin kan argatturraa kan baastu caaluu isaati jetti. Itoophiyaan biyya boba'aa alaa galchituudha, kanaaf wayita gatiin boba'aa dabalu birriin dhiibbaa jala gala. Gabaasni Bloomberg gabaa seeraan alaa irratti doolaarri tokko birrii 180 ga'uu fi kan seera qabeessa dhibbantaa 15 caaluu mul'ise. Saaraa Baayinogileen ji'oota dhufan birriin dandamachuu akka hin dandeenye akkaan gadi bu'aa akka ta'u eegdi xumura bara kanaatti doolaarri Ameerikaa tokko birrii 163 ga'uu akka danda'u tilmaamti. Jaarmiyaan dhimma biizinasii fi maallaqaa irratti gorsa kennu Pragma Advisor jedhamu kan hoogganan Marii Fiqraa Yohaannis baankiiwwan Itoophiyaa ammayyuu doolaara tokko birrii 163 sharafuu eegalaniiru jedhani. Bara haaraa kanatti namoonni doolaara baay'inaan waan barbaadaniif gatiin sharafa alaa dabaluu danda'a jedhe. Itoophiyaan doolaara meeqa akka qabdu hin ibsine, garuu gabaasni IMF adoolessa darbe baase biyyattiin doolaara biliyoona 5.9 akka qabdu ibse. Bloomberg waa'ee kufaatii birrii fi kufuma doolaara Itoophiyaa irratti gaaffii baankii giddu galeessaaf dhiyeesseef akka deebii hin arganne ibse. Gabaasni Bloomberg mootummaan Itoophiyaa bara baajataa kana keessa hanqinni akka mudatuu fi kunis daafoo waraanaa Iraaniin gatiin boba'aa dabaluudhaan hammaachuu akka danda'u ibseera jedha. Jaarmiyaan City Group Inkedoot jedhamu damee Afrikaatti ogeessa dinagdee kan ta'e David Kowaan dhuma bara kanaatti doolaarri tokko birrii 185 hanga 195 ta'uu danda'a jechuun tilmaame. Aangawoonni biyyattii akka 200 hin geenye tarkaanfii fudhachuun xiyyeeffannaan hojjechuu qabu jedhe. Manni murtii yakkaa idil addunyaa USA'n abbootii murtii irratti murteen dabarsite qoqqobbii walabummaa dhaabbatichaa irratti haleellaa ifa ta'eedha jedhe. Manni murtii yakkaa idil addunyaa qoqqobbii bulchiinsi Tiraamp qondaaltota olaanoo fi abbootii murtii mana murtichaa irratti kaa'e walabummaa dhaabbatichaa irratti haleellaa ifaa fi guutuu ta'eedha jechuun ibseera. Manni murtii yakkaa idil addunyaa qoqqobbii bulchiinsi Tiraamp qondaaltota olaanoo fi abbootii murtii mana murtichaa irratti kaa'e walabummaa dhaabbatichaa irratti haleellaa ifaa fi guutuu ta'e jechuun ibse. Manni murtii yakkaa idil addunyaa qoqqobbii Ameerikaan abbootii murtii isaa irratti kaa'uu fi biyyoota miseensa ta'an ariifuuf tattaaffii taasiftu cimsee balaaleffateera. Akka Associated Press gabaasetti ministeerri dhimma alaa Ameerikaa pirezidaantii mana murtii kanaa Tomoko Akaanee fi abbaa alangaa olaanaa isaa Abdullahi Sayyid irratti uggura qabeenya dhoorguu fi uggura imalaa kaa'eera. Tarkaanfiin kun lakkoofsi abbootii murtii bulchiinsi Tiraamp qoqqobbii irra kaa'e waliigala 9 kan taasise yoo ta'u, kunis gara walakkaa abbootii murtii mana murtii kanaati. Ameerikaa fi Israa'el miseensa mana murtii kan hin taane yoo ta'u, qorannoon manni murtichaa lammiilee fi hooggantoota biyyoota miseensa hin taane irratti gaggeessu abbaa biyyummaa isii cabsuu fi aangoo seeraan ala fayyadamuu akka ta'e USA'n ibsiteetti. Manni murtichaa ibsa baaseen doorsisaa fi dhiibbaan qaamolee haqaa seera kabajuu irratti raawwatamu sirna seera idil addunyaa guutuu balaadhaaf saaxiluu ibse. Dhiibbaan miseensota mana murtichaa irratti gaggeeffamaa jirus akka idil addunyaa fi abdii lammiilee miidhaman laamsessuuf kan qophaa'e ta'uu ibsee murtee kana mormeera. Manni murtichaa duula bulchiinsi Tiraamp biyyoonni miseensa ta'an waliigaltee kana keessaa baasuuf godhame mormee tarkaanfiin kun gatiiwwan haqaa oliinii fi olaantummaa seeraa balaadhaaf saaxiluu akeekkachiiseera. Odeessa ibaatiin liqiin biyyaalessaa Ameerikaa doolaara tiriliyoona 40 gahe. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa akka gabaasetti liqiin biyyaalessaa Ameerikaa yeroo jalqabaatiif doolaara tiriliyoona 40 ol ta'uu ibse. Sadarkaan liqaa kun kan ogeeyyiin dinagdee kanaan dura tilmaaman ji'oota hedduu dursee galmaa'e akka ture himama. Waajjirri baajata koongireesii kanaan dura liqiin kun dhuma bara 2026tti
sadarkaa kan akka ga'u tilmaame. Haa ta'u malee galiin gibiraa biyyattii gadi bu'aa dhufuu fi baasii federaalaa dabaluu irraa kan ka'e adeemsi kun saffisaa ta'eera. US'n bara 2026tti dhala qofa doolaara tiriliyoona 1 ni kafalte. Kunis baasii biyyattiin ittisa biyyaa kunuunsa fayyaa irratti baaftu caala. Uummata jidduutti yoo raabsame Ameerikaa kun tokkoon lammiilee Ameerikaa jiddu galeessaan doolaara 100,100 fi 17,000 qaba jechuudha. Ogeeyyiin dinagdee akka jedhanitti liqiin kun saffisa kanaan guddachuu yoo itti fufe baajata federaalaa barnootaa eegumsa fayyaa fi ittisaa balaadhaaf saaxiluu danda'a. Akkasumas liqiin biyyaalessaa Ameerikaa doolaara tiriliyoona 40 ol ta'e karaa dhalaa fi gabaa faayinaansiitiin dinagdee addunyaa irratti dhiibbaa guddaa akka fidu yaaddoo qaban ibsaniiru. Saawud Arabiyaan wita haalli galuu galaanaa hammaatetti dabarsa maallaqaa gara Yuunaayitid Arab Emireetitti taasifamu irratti to'annoo jabeessite. Saawud Arabiyaan dabarsa maallaqaa gara gamtaa Imireetota Arabaatti taasifamu irratti to'annoo seeraa cimaa gochuu eegaluun gabaafame. Saawud Arabiyaan dabarsa maallaqaa gara gamtaa Imireetota Arabaa Yuunaayitid Arab Emireetitti taasifamu irratti to'annoo seeraa cimaa gochuu eegaluun gabaafame. Kunis to'annoo yeroo baay'ee biyyoota dabarsa maallaqaa seeraan alaa fi faayinaansii shororkeessummaatiif balaa olaanaa qaban jedhamanii yaadamaniif hojiirra kan oolu yoo ta'u, tarkaanfiin kun waldhabdee michoota galuu galaanaa lamaan jidduutti dabalaa dhufe kan agarsiisudha jechuun Reuters gabaasisaa keessatti eere. Tarkaanfiin kun kan jalqabaa waggaa kana baankii jiddugaleessa Saawudiitiin ajajame dhaabbilee maallaqaa biyyoota lamaan jidduutti dabarsan tokko irratti harkifannaa uumuu fi kafaltiin akka ofirraa deebifamus taasiseera jedhame. Daldaltoonni fi ogeeyyiin baankii hedduun miidiyaa kanaaf akka himanitti dabarsi maallaqaa amma to'annoo ulaagaa dabalataa mudataa kan jiru yoo ta'u, tokkoon torbaneen kan fudhatu guutummaatti kan haqamu ta'uu ibsaniiru. Kanarraa kan ka'es dhaabbileen tokko kafaltii isaanii karaa biyyoota sadaffaan dabarsuu filataniiru. Baankii jiddugaleessaa Saawudii gamtaa Imireetota Arabaa irratti dhoorgaa kallattii akka hin kenne ibsuun baankonni Saawudii ulaagaalee garee hojii tarkaanfii faayinaansii waliin haala wal simuun to'annoo balaa irratti hundaa'e hojiirra akka oolchan kan darbe ta'u jabeessee ibseera. Qondaalli Yuunaayitid Arab Emireet tokkos haaluma wal fakkaatuun aangawoonni gabaasa harkifannaa dabarsa maallaqaa hin baratamne akka hin arganne ibsuun walitti dhufeenya dinagdee yeroo dheeraa biyyoota lamaanii jabeessaniiru. To'annoon dabalaa dhufe kun kan dhagahame dhimma imaammata boba'aa Yaman Iraan akkasumas investimentii alaa fi waajjiraalee muummee naannoo harkisuuf dorgommii jiru wal qabatee wal dhabdeen bal'ataa dhufuu isaatiin. Saawud Arabiyaan Riyaad jiddugala daldalaa galuu galaanaa taasiste jabeessuuf tattaaffii kan gootu yoo ta'u, Yuunaayitid Arab Emireet ammoo ebila keessaa dhaabbata boba'aa OPEC keessaa ba'uu isii beeksifteetti. Waldhabdeen kun jiraatus bal'ina daldalaa fi investimentii gamlamee jiru irraa kan ka'e guutummaatti hariiroon dinagdee addaan cita jedhamee akka hin eegamne xiinxaltoonni ni dubbatu. Mootummoonni lachuu waldhabdeen faayinaansii fi haala siyaasaa teessuma lafaan dhiibamuun cimaa dhufullee hariiroo obbulummaa isaanii ifatti jabeessanii ibsuu itti fufaniiru. Aangoorraa kan kaafaman ministeerri ittisaa Yuukireen filannoo pirezidaantummaa akka godhamu gaafatanii. Ministeerri ittisaa Yuukireenii fi namni hedduu beekamaan Maayikaayiloo Federoof waraanuma jidduutti filannoon akka gaggeeffamu gaafataniiru. Ministeerri ittisaa Yuukireenii fi namni hedduu beekamaan Maayikaayiloo Federoof waraanuma jidduutti filannoon akka gaggeeffamu gaafatanii. Kun pirezidaantii Zelenskiif baay'ee qormaata guddaadha. Weerarri Raashiyaa Yuukireen irratti bantee waggaa 4 walakkaa guuteera. Federoof yaada yuutuubii irratti tibbana maxxansaniin dimokiraasiin Raashiyaadhaan boojuu ta'ee hafuu hin qabu jedhaniiru. Yuukireen lolaa kan jirtu biyya birmadummaa Awurooppaa taatee itti fufuu waan barbaadduuf jedhanii. Yeroo waraan eegalee bara 2022 kaasee Yuukireen bulchiinsa waraanaa jala jirti jechuunis filannoo yeroof tursiifame. Federoof viidiyoo isaa keessatti maqaa Zelenskii kan hin dhoofne yoo ta'u, ministeera ittisaa ta'ee muudame ji'oota 6 jidduutti ji'a darbe tasa aangoorraa kaafame. Zelenskiin dubbii qondaala kanaa irratti yaada kenna jedhamee kan eegamu yoo ta'u, aangoorraa kaafamuun isaa mormii uummataa jabaa kaaseera. Mormitoonni dhibbataan waajjira paarlaamaa Yuukireen duratti tibbana mormiif dhiyaataniiru. Federoof ministeerummaa ittisaatti deebisaa mormiin jedhu dhagahamaa ture. Finfinneerraa marii nu barbaachisa jedhu. Federoof nama siyaasaa cimaa dubbii danda'u ministeera ittisaa dadammaysee fi malaammaltummaa irratti qabsoo eegale jedhame jajama. Caasaa ministeera ittisaas haaromsuu fi ceesisuunis teekinooloojii waraanaa haaraaf iddoo kennuunis maqaa horate. Odeessa biraatti Rippaabilika Afrikaa jiddugaleessaa lafa qonnaa warqee aadaa kan Zaamboo naannoo Nanaa Maambere gara daangaa Kaameruunitti dhiyoo jiru keessatti lafti gogaa fi daandiin albuudaa jiguu hordofee namoonni 100 lubbuu isaanii dhabaniiru. Akka gabaasni haaraa mul'isutti qaamoleen fannoo diimaa fi hojjettoonni baraarsaa hanga ammaatti reeffa 100 ol baasan. Namoonni biroo ammallee dhabamanii caccabaa jala waan jiraniif lakkoofsi namoota du'anii dabaluu mala. Balaan kun kan mudate tulluu lafa keessaa fi daandiiwwan albuudaa hedduun yeroo tokkotti kufuu irraa akka ta'e gabaafame. Hojjettoonni baraarsaa meeshaalee ulfaataa fayyadamuun namoota afaan barbaaduu fi reeffa baasuu irratti
hojii itti fufsiisaa jiru. Garuu namoota lubbuudhaan argachuuf abdii xiqqaa ta'u ibsame. Namoota du'an keessaa yoo xiqqaate 3 Kaameruun irraa warreen dhufan ta'uun ibsame. Aangoon sababa balaa kanaa fi itti gaafatamummaa namoota qaamolee dhimmi ilaallatu adda baasuuf qorannoo jalqabaniiru. Rippaabilika Afrikaa Jiddugaleessaa keessatti qonni warqee xixiqqaaf aadaa babal'atee jira. Garuu hojiiwwan kunneen yeroo baay'ee haala nageenya gahaa hin qabne gaggeeffamu. Ministeeronni dhimmoota alaa Masrii fi Somaaliyaa dhimmoota naannoo irratti mari'atanii humna nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa Somaaliyaaf maallaqa deeggarsaas gaafatanii. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badri Abdullaatii fi Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Abdusalaam Abdiyaalii tibbana dhimmoota naannoo fi hariiroo biyyoota lamaanii ilaalchisee bilbilaan mari'achuun gabaafame. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badri Abdullaatii fi Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Abdusalaam Abdii tibbana dhimmoota naannoo fi hariiroo biyyoota lamaanii ilaalchisee bilbilaan mari'achuun gabaafame. Marii kanaan Kaayiroon ergama nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessatti gaggeessuuf AUSOM deeggarsa maallaqaa itti fufiinsa qabu akka dhiyaatuuf waamicha dhiyeessite. Akka gabaasa Ahram Online jedhutti ministeeronni lama dhimmoota Somaaliyaa fi gaanfa Afrikaa ilaalchisee fi hariiroo tarsiimoof Masrii fi Somaaliyaa jidduu jiru cimsuu irratti mari'ataniiru. Abdullaatiin hirmaannaa Masrii ergama kana keessatti qabdu sanada keessa galchuudhaan ergama humnoota nagaa kabachiiftota gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaatiif maallaqa itti fufiinsa qabu mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Dabalataanis ergama gamtaa Afrikaa Somaaliyaa fi kan gamtaa mootummootaa qaamolee idil addunyaa maallaqaa fi deeggarsaan akka utubanis gaafatanii. Ministeerri dhimma alaa Masrii akka jedhanitti ergama lamaan kanaaf deeggarsi itti fufiinsa qabu kennuun nageenyaa fi tasgabbii Somaaliyaa eeguu fi tokkummaa biyyattii tumsuuf murteessaadha. Abdullaatiin deeggarsa Masriin tokkummaa Somaaliyaa bilisummaa birmadummaa daangaa biyyaa fi dhaabbilee biyyaalessaa ilaalchisee qabdu irra deebi'anii mirkaneessanii. Akkasumas tarkaanfiiwwan gama tokko kan bilisummaa fi tokkummaa Somaaliyaa faallessaan raawwatamu fudhatama akka hin qabne ibsaniiru. Ministeerri dhimma alaa Masrii Kaayiroon carraaqqii Somaaliyaan dhaabbilee mootummaa ijaaruu fi dandeettii isaanii cimsuuf keessattuu shororkeessummaa fi mankaraarsummaa qolachuuf gootu irratti deeggarsa kan kennitu ta'uu ibsaniiru. Gama isaatiin ministeerri Somaaliyaa Alii deeggarsa Masriin Somaaliyaaf itti fufiinsa godhaa jirtuu fi ijjannoo tokkummaa bilisummaa birmadummaa daangaa biyyattii deeggaruuf qabdu jajaniiru. Akka gabaasa Ahram Online jedhutti ministeerri Somaaliyaa mootummaan isaanii Masrii wajjin qindoominaaf marii dhiyoo taasisuu fi hariiroo lamaan isaanii dhimmoota waloo irratti cimsuuf fedhii akka qabu ibsaniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasumas YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turaniif waan daawwattaniif galatooma.